yaa mucaa biyya koo jedhaa malee yaa mucaa koo biyya Itoophiyaa jedhaa malee ati gosti keessaa ati biyyi kee eessaa ati sanyiin kee maaldha jettanii waliin gaafatina. Itoophiyaa sababa ta'eef qofa yaa mucaa biyya koo maal si gargaaru si dhukkubee dhukkubni kee Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam lafaaf bakka jirtan hundumaatti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti Waaqayyo guddaadhaaf haa galatu. Egaan bakka jirtan hundumatti araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa akkasumas hunda kan caalu jaalala duuboototaa Waaqayyo isiniif haa kennu hunduma keenyaaf haa kennu. Egaa duuka buutichi Waaqayyoo qulqullichi Phaawulos ergaasa gara Filiphisiyoositti akka barreessetti akkas jedha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti yeroo hundumaa Waaqayyootti gammadaa, yeroo hundumaa Gooftaadhaan gammadaa jedha. Hulgizee በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል። Egaan maatii Waaqayyo yeroo hundaa Waaqayyoon Gooftaadhaan gammachuun isiniif haa ta'u gammadaa jedheera. Kana malee abdii qabdanittis gammadaa Waaqayyo kadhachuuttis jabaadhaa jedhee qulqullichi Phaawulos nuuf barreessee jira. Egaan maatii Waaqayyo hundumti keessaniyyuu biyya garaagaraa kan jirtanii sagalee kana kan dhaggeeffattan kun Sanbee Tiiviidha. Sanbeen Tiiviin sagantaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan seeraa fi dambii isaa eeggate barnoota mana amantaa keenyaa dogmaa fi qannoonaa tuffiitii isaa eeggatee isin biraan gahaa jira jechaadha. Hundumti keessan haaraa kan taatan baga nagaan dhuftanii YouTube kana subscribe gochuun mallattoo bilbilaa isin fuulduratti isinii dhuftu tokko oliirra kaawwattanii yeroo hunda kan nuti gadhiisnu akka isin bira ga'e taasisa. Warroonni duraan jirtanis baga nagaan nu eegdanii laayikii gochuun barnoota kana ilaaluu akka jalqabdan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Egaa akka biyya keenyaatti akka biyya keenya Itoophiyaatti dhalattoonni Itoophiyaa biyya garaagaraa jirtan sammuna kana keessa waan gurri keenya waan garaagaraa dhagahaa jira, iji keenyas waan garaagaraa argaa jira jechaadha. Keessattuu obboloonni keenya biyya Saawudii jirtan, Saawud Arabiyaa jirtan rakkinni gadaroon garaagaraa akkasiin irra gahaa jiru. Kana malee immoo warroonni kaanis immoo kan galaanaan nyaatamanii lubbuu isaanii du'anillee akka jiru godaansa irratti yeroo garaagaraa irratti dhageenye turre jechaadha. Egaan Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyaaf iyyuu jajjabina nuuf haa kennu. Rakkina keessa keenya jiru keessaa rakkina keenya keessaa akka nu baasu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u akka nu baasu abdii qabna. Kanaaf hundumti keenya iyyuu amantaa keenyaan jabaannee cimnee Waaqa keenya kadhachuu qabna jechaadha. Kanaaf maatii Waaqayyoo maatii Kiristoos keessattuu warroonni Saawud Arabiyaa jirtan ani ijoolleen achi jiran kan hojjetan irraa viidiyoo tokko ilaaleen ture. Keessattuu dhalattoota Itoophiyaa kan ta'an achi keessatti haalan taaneen akka cunqursaa jiranii obboloonni keenya mana hidhaatti nammanii mana hidhaa keessatti baay'ee akka dararamaa jiranidha. Keessattuu shamarran dhiira osoo hin jedhiin akka qataqqatamaa jiran, dugdi isaanii hamma madaa'utti akka garafamaa jiran, mana tokko keessatti walitti qabamanii ukkaanfamaa akka jiran hundumti keenya yoo ilaalleerra jechaadha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaaniin bakka jiranitti nagaa akka nuuf taasisu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ukkaanfama isaanii ilaalee qilleensa akka ta'uuf ifatti akka isaan baasu Gooftaan keenya gaaffiidhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan maatii Kiristoos faloon kan jiru Waaqayyo biradha. Hunda kan taasisu Waaqayyodha. Nuti humna keenya waan nuti gochuu dandeenyu gonkumaa tokkollee hin jiru. Kan nu gargaaru, kan nu jajjabeessu, rakkina keenya keessaa kan nu baasu Waaqayyodha jechaadha. Egaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos rakkina keessa akkamitti akka dabarru rakkatee nu barsiiseera jechaadha. Nuti kiristaanonni yeroo rakkannettis, yeroo gammannettis, yeroo gaddinettis, yeroo dhiphannettis obsaa fi gammachuudhaan dabarsuu qabna jechaadha. Maaliif tarii kiristaanummaa keenyaan dararamuu dandeenya. Tarii biyyi keenya kun biyya Waaqayyoo waan taateef
biyyi keenya kun biyya waaqayyoon sodaattee bultu waan taateef ijoollee Itoophiyaa qofa addaan qoodaniis ijoollee Itoophiyaa irratti darara geessisuun inni tokko qorumsa seexanaa ta'uusaa karaa kanaanis ni beekna jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa irra deddeebi'aa ture rakkina hedduu argee waa'ee rakkinaa nu barsiise. Rakkina keenya keessatti obsinee akka hin dhiphatinaa jedha. Hin dhiphatinaa eenyurraa dhiphatee isin keessa dheerina isaatti illee taakku tokko dabaluu kan danda'u jedha. Kanaaf maatii Kiristoos dhiphachuu hin qabnu jecha. Haa ta'u kan nuti keessa jirru dhiphina bitii waan guddaa ta'e nutti dhagahamuu danda'a. Dhukkubbii guddaadha. Beelli jira, qorri jira, rakkinni jira, hirriba dhabuun jira, waan garaagaraatu jira. Sirriidha. Garuu Waaqayyo guyyaa qaba. Waaqayyo garuu guyyaa achi keessaa nu baasu qaba. Kanaaf cal jennee Waaqayyoonis ammaararuu osoo hin taane, Waaqayyoonis gaddisiisuu osoo hin taane rakkina nutti dhufe kana irra dabarra jennee amantaa keenyaan kadhachuu qabna jecha. Kanaaf maatii Waaqayyoo nutis warroota obboloota keenya biyya alaatti dararaman kana kadhannaadhaan yaa Waaqayyo ati isaan baasi, yaa Waaqayyo ati humna ta'iif jennee isaaniif kadhachuu qabna jecha. Egaa warroonni Saawud Arabiyaa jirtanii mana garagaraatti hojjechaa jirtanii rakkinni kun kan isin hin qunnamne immoo egaa hundumti keenya iyyuu achitti biyya ormaa waan jirruuf kan taasisuu qabnu hamma tokko isinitti hima jecha. Egaa yeroo biyya hundumti keenya iyyuu biyya ormaa jirra. Biyya ormaa yeroo jirru kanatti warroonni achi jirtanii egaa waan garagaraa viidiyoo garagaraa ilaalla yeroo tokko biyya ormaallee ta'anii gandaan gosaan afaaniin kutaadhaan sanyiidhaan kan wal qoqqoodanii jiru jecha. Biyya ormaallee ta'anii biyya keessa miti. Kanaaf warroon akkasitti yaaddan dhiisaa sanyiidhaan gosaan biyya ormaa teessanii waliin qoqqoodinaa. Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo kootu ani siif jira, ani mucaan biyya keessiif jira. Hin rakkatiin jedhaati wal utubuu yaala, wal gargaaruu yaala, wal deeggaruu yaala. Rakkina kana keessa haala ittiin baatanii waliif bilbilaa, wal gaafadhaa, eessa jirta, maal taati waliin jedhaa jecha. Warra acha jirtan qofaa osoo hin taane biyya garaagaraa kan jirtan bakka Awuroopaas, Ameerikaas, Ardeeshaa kana keessa kan jirtan, biyyoota Arabaa kana keessa kan jirtan hundumti keessaniyyuu yaa obboloota koo. Yaa mucaa biyya koo jedhaa malee, yaa mucaa koo biyya Itoophiyaa jedhaa malee, ati gosti keessaa, ati biyyi kee eessaa, ati sanyiin kee maaldha jettanii waliin gaafatina. Itoophiyaa sababa ta'eef qofa yaa mucaa biyya koo maal si gargaaru? Si dhukkubni kee dhukkuba kooti jedhaa Waaqayyo irraa argattu. Malee sanyiidhaan waliin qoqqoodina. Yeroo gadadoo kanallee, yeroo rakkina kanallee haala kanaan dabartu jecha. Wal malee homaa hin qabdan, afaan tokko kan dubbattan. Safuu tokkoon, aadaa tokkoon, amantaa tokkoon illee kan bultan, Waaqayyoon sodaachuudhaan kan bultanidha waan ta'eef biyya ormaa teessanii wal irraan fagaatinaa jechaadha. Kanaaf hamma isiniif danda'ame warroota dararamaa jiran kanallee tarii fedhaaf eeyyama Waaqayyoo ta'eef yeroo achii bahanitti illee yoo hundumti keessaniyyuu maaliin sin gargaaru jedhaati wal bukkee dhaabbadhaa, wal jajjabeessaa. Kanaafiyyuu maatii Waaqayyoo abdii qabdanitti gammadaa, kadhannaadhaanis amantaa keessanittis Waaqayyoon kadhachuuttis jabaadhaa jedha. Kanaaf abdii Waaqayyoo waan qabnuuf abdii qabnu sunitti immoo jabaachuu, abdii Waaqa qabnu sunitti immoo gammaduu qabna jechaadha. Waaqayyotti gammaduu qabna. Rakkina kana keessa jiraanne illee abdiin keenya Waaqayyo jennee isarratti gammaduu qabna. Iyyoob ilaala. Maalati ittiin haati manaasaa? Waaqayyo jetta, Waaqayyo kee kanas argiteetti arrabsiidu jettee ilaala. Akkas ta'etti haati manaa isaallee amma isa jibbitutti, firoonni isaa, hiriyoonni isaa amma isa jibbanitti, amma cittaa yammaraa mootti Waaqayyoon obsee eeggate qabeenya sun hunda fideedha. Kanaafiyyuu isa ilaaluu qabna jechaadha. Iyyoobbaa ilaaluu qabna. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu abdii qabnutti jabaachuu qabna jechaadha. Waaqayyo kadhachuutti jabaachuu qabna. Waaqayyoonis immoo gammaduu qabna jechaadha. Yeroo hunda Waaqayyootti gammadaadha. Waan hundiyyuu gaariidha. Ilaala maatiiwwan Waaqayyoo warroonni maneedhaa keessa jiranis tarii viidiyoo kana guyyaa tokko ilaaluu dandeessu. Warroonni tarii mochi keessa teessanii
achi keessatti illee ilaaluu siniif hin eeyyamamu natti fakkaata. Akka haalli isin keessa jirtan iyyuu addadha waan ta'eef tarii viidiyoo kana ilaalus dhaga'uus dandeessu. Warroonni mana keessan keessa teessanis immoo na hubadhaa. Tarii hiriyoonni keenya kun obboloonni keenya kun mana hidhaa kanatti kan dararamaa jiran fedha Waaqayyoo ta'eeti. Maaliif yoo jettan tarii yoo ala keessa jiraatan haalan taaneen yookaan lubbuu isaanii darbuu danda'a. Yookaan rakkina kana caalu guddaatu isaan quunnamuu danda'a. Waaqayyo immoo rakkina sun jalaa baasuuf achi isaan kaa'ee jechaadha. Akkasitti fudhachuu qabna malee Waaqayyo nu faana hin jiru hin jedhina. Obboloota keenya galaana Meeditiraaniyaa fuulduratti kan ISS'n waggoottan darban keessa aarsaa ta'an fudhachuu dandeenya jechaadha. Ilaala. Obboloonni keenya sun uffanni diimaa isaan uffatanii ittiin wareegaman sun uffanni sun dhufe. Uffanni dhufe sun tokkoon isaanii isaan gahe. Uffata sana kan uffate hundiyyuu haa wareegamu jedhame. Haa ajjeefaman jedhame warri hin uffanne sun kan bilisa bahanii isaan ajjeefaman jecha. Kanaaf ammas immoo warri ala jirtan haala ittiin of eegdan akka haala ittiin jirtaniin of eegaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Jajjabaadhaa hin sodaatinaa. An Waaqayyo qabate homaa hin ta'u. Kanaaf warra ala jirtanis jabaadhaa of eeggannoo taasisaa. Yeroo deemtan of eegaa. Manatti jirtanis sunittis of eegaa. Bakka firri keessan waan hundi keessan ijoollee biyya keessanis waan ta'eef haala keessa jirtaniin waan keessa jirtaniin wal gargaara. Dubroo Maariyaam gaaddisa isiniif haa taatu. Diina keessan irraa immoo diinni keessan yeroo isinitti dhufe immoo gaaddisa ishee isinirraa qabdee sinaa eegdu. Ergamoonni Waaqayyoo kochoo isaaniitiin sin golganii diinota keessan irraa isinaa ifatanii isinaa dhoksaniin jedha. Waaqayyoo nagaan jaalalaan gara biyya keessanitti isinaa gashuu. Rakkinaaf dhiphina keessa kan jirtanis dhiphuuf rakkina keessaa baha. Waaqayyo isin faana ta'u. Galatooma waan dhaggeeffattaniif egaan jajjabaadhaan isiniin jedha. Waaqayyo sa'a kanaan kan nu gahe maqaa isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Galatooma ulfaadhaa.